بسم الله الرحمن الرحيم. بركب جرتون زواني بالي أنا دلو من عيدني نعم مولين جرهن عبد الله بطة جراني ورا غافة جاتمي سديه غافة ترباتمي أفريل جتون غافة لسلاس غافة ترجل كبسور تريكيسا نمو تججبو اتسنتران كيسا تقف إن شاء الله ميغا وان برشن تمالي هنكما كرادة تنبين مي وان إسان كنا مي في وان إسان كاسي في ركو متكين رو اتسنترتي مرجسان أرجتني نفاولنا كترني نفاتا كبيرة وريقة مني هذا الرياضة تمني عبد الله بتاتم لي هذا يعني أنا أقوم إنسان يعني أقوم كي أنجا سوا أقوم يجري فلتي إنما غابة ثانية أبصم جمرمتي أو كتة دلوا من نابك جلمتو دلوا من ناتي بالي بك جلمتو بالي كيسا موتنو أنا بربرئ كيستي جزيسا أصلا دلوا من نانتهي أنا بربرئ كيستي أبصون نو أشيتي هكذا ما ديري كمتي ما تولا برا هكذا دينتو أشيتي نتوفته أشيتي غافة سان أمير فوروف أشيتي أمني جزء صوران أفه صورة وجين والثاني ملكا غاتشنا بكجي أمتوت أمار بدولة أشيت لولي أرقامي نمي توكو كمحمد ilma warra nama shaaqoo ka Muhammad jedhamu maqaan isaa achitti bi'ee rafshaan guddaan eega argame addaan deebine yoo eega achii deebine ammootinu beeksisama keenya akkasumatti ganda keenya akkasumatti lakkifnee biraa deemnee qawwee dhombir jedhamu dhayilee achitti fuune gaafa sana immoo biyya sanirraa namni akka matoota kabaheetiin deeme amman du'anii maal Ibrahim Xonaa أبا حسين توري برؤو إيغساني إبراهيم جلدو أمتك أنا ولي والتاني معلم علي ورابو ورسن الموتنو أكا معلم علي ورابو سنفا ورقا فهربا لولا سن كيسة تبك أكا علي علمي ورقا فسال لولا سن كيسة تهربا دايو يعني أتشت لولي بؤي لولا كيسة تبك لولي كن الموتنو قافة دراتي متي مكا أما جاري دوتي في سنهم مالي lolli kun gaafa maayyiti gaafa ammoo duraasan deemne asi biyya Soomalee dhahine qawwee achi fudhanne achitti matoonni hedduun akka Abbaa Huseen Waaqoo gootu akka Waaqoo Luuqoo akka Aliyyi Cirrii achitti wal gayanii lakkoofsan namni hedduudha achitti wal gayanii achi qawwee fuune biyyatti eega deebi lolaan biyya keessa ture karaa balee kana haa taatu karaa mootinuu masnoo haa taatu karaa dalloomanna harannaa bulluq kana keessatti suuraan bal'ate waan hedduu agartee gizee hedduu agartee akkasitti yaada sana agartee keessa ture kanarraa waan tokko ayyaada gaafa san warri karaa bula harannaa bulluq kun amaarri duule alamaayyuu taayee ka jedhan waraana qabatee waraanni goor'o gobba dallo walgaye harannatti duule harannatti gise inni duule san warri keenya ka gaafa sawraa jiru mammaaksatti baase mammaaksin itti baase mammaaksan irraa wanni tokko maal jedhama kajabaate rabbi malee hin jiru wanni fagaate qabrii malee hin jiru jedhanii mammaaksa akkanaa tokko qaniisan keessatti galgalaaf ganama keessatti du'a warra guyyaa san du'e gara nama 95tti kalakkaa'u kadiina moo keessan kadiina 95tti ummanni keenya dura taa'ee akkasitti gartee hin fixanii gaafa Haile Sillaasee san ummata keenyarraa seenan wanni ummata keenya dhaqqabe malkaa laga yaadot jedhama kamannaa dalloo manna laga yaadot jedhamtu halkan tokkocha billaa waan gorra'anii nama 84 laga yaadot bishaan obaasu akkana kanarra ture qabsoon keenya yookaan agartee rakkinni uummata keenyaaf akkana kanarra ture rakkinni akkana kan nu mudate eegasanii dargii keessatti illee kama kana fakkaatu nu mudate namni keenya dhumuun horiin keenya fudhatamuun hatta haga gaafa san roobilaadhaan uummata keenya rashananii beera ijoollee rashananii
Rashanani akkanatti deeman san gaayanii gaafa ammaan Haayile Sillaasee kana keessatti jechuudha. Gaafa san immoo gadi bahee roobbilaa namni hin beeku roobbilaan akkanatti naanna'ee namichi waan jedhu mataa gadi baafatee sangaadalloo sabri ati irratti simaayi dhadhaadalloo irratti simaayi jedhee akkanatti agartee mataa gadi baafatee akkanatti jedhu ummanni keenya gisee san keessatti ibidda san waa tokko siruu dhabee kana keessatti lolee gisee hedduu jagnootiin nurraa dhumatte akka eenyu yoo jenne lakkoofsan kan dhuman jagnootiin hedduun agartee nurraa wareegama ummanni immoo tinoo sawuran bakka hundaan haga ganda banee jedhamu yookaan haroo jedhamu san irraa kaasanii barbara irraa kaasanii kan juuda bilisumsanii ganda sanii achirraa bahanii kunnoo haga hamiida gahutti akkanatti deemee qabsoon kenna alhamdulillahi garuu seenan naman dagatu yoo abbaan if dagate malee seenan naman dagatu gisee hedduu if dagannee jirra. Waliin beeknu keessaa yoo kaan beekuyyuu tokko kasan dagatanii jira gaafa lola balii gaafa lola maanguduut faamee indagatan siyawa anu waan beeku jira wadda duuti dhuga indagadha jechuun kiyyaa dhuga gaafa san ka wajjin deemne ka wajjin lola san deemne gara nama 800 ka geennu kan jeneraal waaqfee jiru Kadir Boruu jaarraa keessa jiru namoonni sun kulliin ka wajjin jiru Hussein Jibrii Edema uummata san kulli ka wajjin jiru deemne lolli bakka weeb jedhamtu qarree weebitti asraa gizee geettuu achitti lolli nu qabachuu lolli sun immoo tinuu lola rakkoo guddoo gartee miidhaa guddaa taankiin beebeen waan adda addaatiin agartanii achitti qophaa'anii karaa keessatti oduu keenya dhaga'anii nu eeganii achitti uummata keenya daangaa malee gaafa san Abdullahi Baatifa Abdullahi Qurxaafa Aliyyi Kuleefa uummanni suni achitti dabru Ali Faahiyee jechuudha Ali Faahiyee achitti uummanni sun nurraa wareegamu Sheekh Kadir Tubbuufa iyyaadan nagaa torbaan guutuu deeme lolli sun haga maanguduut gahutti haga kunoo weebgama dhalli gamaa ka'ee haga kunoo maanguduut gahutti randhasa deem gahutti akkasitti lolli sun deemu waan akkanaa kana hin yaadadha dhugaa keessanii hin jirti. Ayi galatoomaa inshallah hedduu kakkasee akka dhagattanii namana inshallah rabbi sanaa jireessu isan akkas dalaydanii garboonfata akkasii dura dhaabattanii mirga uummata keenyatti farra ifa mul'ate kan agasitti faajjanii ammoo ammas geettanii maanguddoomtanii ammas achi waan agas gaha hojjetuu hin dandeettanii yoo hojjettanii illee haga dura hojjettan sani hin dandeettan gannaafiyyuu ammoo ilmaan qabdanii inshallah ilmaan teessanii maal dhaabdamme yookaan hiriyaa ilmaan teessanii biyya keessa jiraatu alaa jiraatu maal dhaabdanii galatooma ani kanarratti wanni dhaamu guddoo wanni dabrellee hin jirti ilmaan keessan barannoota ilmaan keessan yaada seenaa ifii akkan dagan saba fi akkan dagan biyya fi akkan dagan yaada kana agartanii wal qabsiisanii walii galteen yaada kana afaan tokko ta'anii wal qabsiisanii yaada kana ammootinu gisee akkasitti deemnu sanuu wanni deemnuuf yoo fi dhaqqabuu baanne ilmaan keenya haadha qabdu jechaa waan yaannuuf ilmaan keenya ammallee haadha qabdu yoo ilmaan keenya hin dhaqqabin ilmaan keenya haadha qabdu.